Youtuberoota bebbeekamoo 50 bakka kanatti walitti qabeen jira. Kanaaf saaxinii guddaa kana keessa namni ba'u namni xumura doolaara miliyoona 1 himota jechuudha. Gaaffiin keenya irraa biyyi waancaa addunyaa bara 2022 qopheessite eenyudha? A. Faransaay, B. Morokoo, C. Kwaatar, D. Arjentiina. Deebii keessan koomentii irratti nuuf deebisuun badhaafamtoota ta'a. Chaanaalii subscribe gochuun dagatina galatooma. Youtuberoota bebbeekamoo 50 bakka kanatti walitti qabeen jira. Kanaaf saaxinii guddaa kana keessa namni ba'u namni xumura doolaara miliyoona 1 himota jechuudha. Youtuberoonni kun bebbeekamoo fi YouTubein bakka kana akka ga'u warra godhan jechuudha. Aga ammaatti hundumtuu wal gargaaranii bakka kana kan ga'an jechuudha. Har'a garuu hundumtuu walii isaanii dorgomu jechuudha. Doolaara miliyoona 1 mo'achuuf jechuudha. Hundumaa ergan argee baay'ee ture jira. Hundumaa kaawwan garuu gonkumaa yoo beekun ture. Kompiitara waggaa 17 fayyadamu doolaaltanii subscriberoota kan hundumaa subscribe godheen jira jechuudha. YouTube dura akkuma jalqabu yaaden garee keessanitti makamuu yaaden ture. Garuu natti manne dogongora guddaa kan hojjenne garuu yeroo amma sitti makamnu. At one point, you were the 5th most subscribed to channel on all of YouTube. Yeah, I'm probably the biggest fall off in this whole box. Maybe ever. I think ever. Asitti Fredin jira. Saalaariin miliyoona 1 kaseeneef YouTuberii jalqabaa isaa jechuudha. Inni charge jedhama. You guys watch Fortnite videos, but back in the day, we used to watch Call of Duty videos. These guys ran YouTube 15 years ago. Chad is one of the co-founders of YouTube. YouTube nama uume keessaa tokkodha jechuudha. Garuu agasmara beekamaa miti. Madarrakii dhumen jira garuu namoonni baay'een taalentii isaanii agarsiisa jechuudha. Isin YouTube hojjechuu baatanii yoo tana addaaraashii gabaa keessa hojjedhaa jiru. Tolee hundumti keessan dorgommii keenya jalqabu taana iskiriin ibsaa. Fuuldura keessan Lamborghiniin gosa 5 garaagaraa hin jira jechuudha. Isa keessaa tokko garuu keekiidhaan hojjetame jechuudha. Isin kan gochuun isinirraa jiru Lamborghini isa sirriidha kan jettan filachuudha jechuudha. Tolee socho'aa jiru. Karaa filattan beekuu qabdu jechuudha. Sababni isaatis lakkoofsaan hiriirtan jechuudha. Lakkoofsi sun kan agarsiisu Lamborghini sirrii yoo taane gareen guutuun ari'ama jechuudha. Garee 5ffaa natti fakkaata keekiraa kan hojjetame. 3 natti fakkaata. 3 meesaa jira. 4 natti fakkaata 4 bakka. Ani hin beeku anti ilmaamuu hin dandeenye. 4 natti fakkaata. Hin beeku lakkoofsa 5 kan sirrii hin taane. Lakkoofsa 3 amantee dhaabachaarta maaltu jedhama eeyyeen keekii miti lakkoofsa eeyyeen fakkaata. Garuu maaliif akkasatti? Wanti hin jedhu kamiyyuu hin jiru. Garuu wanti beekuuf karaan tokko hin jiraatu. Konkolaataa ofii kan koo nan qaba garuu akkatti adda baasu hin dandeenye. Waan Lamborghini yookaan waan konkolaataa baay'ee hin beeku. Garuu waan nyaataa baay'ee hin beekachuudha. Lakkoofsi 2 nyaata gaarii fakkaata jechuudha. Lakkoofsa 2 gaafa laalu xiqqoo hin tolu kanaafan bakka kana taa'e. Lakkoofsa 4 keekiin laalame mastaawuticha homaa hin dhiqumne. Dorgomtoota keessaa tokko gara duraa dhiyaatee laaluu odoo hin dandeenye dorgomaan tokko kaatee boota kana fayyadamee haqee bakka san dhaabate jechuudha. Maal gochaa jirta? Gareen biraan jiru. Lakkoofsa 4 irraa gara 2 kan deemaa jiran jechuudha. Lakkoofsa 4 meequn jiraachudha. Lakkoofsa filatanitti hundumti keessan hin amantu. Eeyyeen garuu keekii masmaraa kan barbaadu jiraate kunoo bakka isiniif gadhiisee jira jechuudha. Tolee gareen kan maqaa adaamu amma hin laallaa jechuudha. Lakkoofsa 2 miti. Kamiidha? Shan keekii miti. Lakkoofsa 2 ta'uu danda'a. Hin ta'u 4. Hin ta'u. Beekeen ture bakka waanan dhabu fanas dhaabadhe. Isin hundumtuu dorgommii kana keessa ari'amtanii jirtu. Akkam isiniif moo dorgommii kana irratti kan haftaniif kan itti aanu garee amma jirtaniin dorgomtu jechuudha. Iskiriin ibsaa amma hundumti keessan garee tokko taatanii jiru. Hundumti keessan hin beektu. YouTube keessatti namoonni baay'een dorgommii fayyadamanidha jechuudha. Gamana fidaa. Akka viidiyoo duraanii amma haayilaandiidhaan dorgomna jechuudha.
seenaa YouTube keessatti wanta trendii ta'e keessaa tokko kana One jechuudha. of the biggest trends in YouTube history. My kids play bottle flip. So you kind of know this. Oh yeah, as long as you don't go up there and choke in front of everybody, you'll be good. Dude, Laala namichi. Gareen keessan wanta akkana yeroo baay'ee hojjetu. View miliyoonas hin qabdu. Maal jettu? Salphistanii hojjechuuf yaala. Kan dhiphatan yoo ta'e gonkumaan hojjetan jechuudha. Garee hundumaa namni tokko dabareedhaan hin dhufa jechuudha. Haayilaandii as jiru dhaabachiisuu yaadu jechuudha. Kanaaf garee afur keessaa haayilaandii afurii namni dhaabachiisuu danda'e gareen sadiin barbaachisaadha. Gareen tokko ari'amaa ta'a jechuudha. Yaa Waaqayyo. Oo jiimii yeroo hundaa akkanaa ta'e jalqaba. Oo ibsaniiru ol kaa'anii jiru. Dhaabachiisanii jiru. Oo haala gaariirra jirta. Hin dhiphatin. Baay'ee gaariidha. Garee hundumarraa nama tokko tokkotu mamaltuu danda'a jechuudha. Oo gareen buleen waan caalaarra natti fakkaata. Xiqqaa. Viidiyoo keessan viidiyoo kan kee baay'ee ilaala. Baay'ee namatti tolu beektaa. Jiimina hin jeeqin. Dhugaa keetiin daa'imummaa koorraa chaanaalii kan kee kaltan. Baay'ee gaariidha. Oo amma gareen burtukaanaa caalaa jiru jechuudha. Leenaa isaaf Oo gareen burtukaanaa fixuuf xiyyaa sadii jiru jechuudha. Oo Vaanosiin cimaa hojjetaa jira. Sa'aatii baay'ee ture garuu sirriitti humnatti dabale. Saawuriitti dabale. Oo dorgommiin kun baay'ee dorgommii ulfaataa. Baay'ee gaariidha. Gareen magariisa. Gareen buleen xumurarra kan jiru jechuudha. Ariifadhu sa'aatii baay'ee tattaaffa. Baay'ee gaariidha. Gareen burtukaanaa tokko qofatu taa'anii jechuudha. Gareen burtukaanaa darbee jira jechuudha. Gara dorgommii xaanutti darbee jira. Sadarkaa tokkoffaadhaan kan darbe garee burtukaanaa jechuudha. Oo isinitti fufaa ammas garee lama hin barbaanne. Gareen magariisaa 7 hiriirsanii jechuudha. Gareen bulee 5. Gareen piinkii immoo nagaadha. Oo nagaadha yennuu. Ava, you have to land this now if you want to give your Deeva ariifadhu malee kana gochuu qabda. Gareen keenya kufuuf ta'a. More flick! More flick! It's not flipping enough! Right there. Green has one Oo garee magariisaaf tokko ta'a jechuudha. Akkamiidha wanti kun oduu yeessuu caalaa dhufteeti. Garee piinkotaa lama tokko jechuudha. Ariifadhu malee maal taate? Gonkumaayuu xarabtee saabde. Oo gareen piinkii tokko ta'a jechuudha. Oo gareen magariisaa darbeera. Amma dorgommii xaanus darbuuf garee tokko qofa eegna jechuudha. Oo ariifadhu. Kana dhaabachiisuu kan dandeessu yoo ta'e gareen kee kallattiidhaan darbatti. Wanta kanaan baay'ee gaariidha. Baay'ee jaaltanii jirtu. Garuu isiniif hanga domdumti keessan dorgommii kana keessaa baatan. Oo gareen bulee dorgommii kana keessaa hidhamee jira jechuudha. Oo xuncaa kan hundumaa yoo qabdee homaa gochuu dandeenya. Oo carrumaa yoo hin arganne. Oo baay'ee gaariidha. Iskiriinii hamsaa. Amma bashannanuuf sa'aatii xiqqoo isiniif kan kenna jechuudha. Oo amma dorgommii akkamiin nuuf fida yeroo itti aanu. Kamiyyoo ta'e nu garuu jabaannee dhaabachuu qabna. Waan keessa seenuun baay'ee ulfaataadha. Garuu mo'achuuf xiqqoo cimaa ta'uu danda'a jechuudha. Ishii dorgomtoota walitti qabamuu dandeessu dorgommii xaanu bakkicha sirreessuu waan qabnuuf jechuudha. Maal magaarajoota fidaa maal alarraa gaafa laallu wanta akka baaburaa waan dhiyuu fakkaata jechuudha. Maalidha? Sagalee adda baafachuudhaan moo dorgommiin isaa beeksitiif nu jeeqaa jechuudha. Sagalee nu jeequ xiqqoo tokko dhageessisaa jechuudha. Ishii dorgomtoota. Dorgommii xaanuuf qophiidha. Eeyyeen qophiidha. Maggaarajaa kana duuba ashaangulliitota 100 oltu jira jechuudha. Maggaarajaa kana akkuma bannu ashaangulliitota asii jiran keessaa namoonni wal fakkaatanii dhaabata 5 jiru jechuudha. Isin keessaa namni 5 deebii kan deebisu namni 5 dorgommii xaanutti hin darbaachisu. Namoonni kun immoo hin kufu jechuudha. Hundumti keessaan bakka qabadha. Kanaaf amma isin bakka tokko hojjetu jechuudha. Kanaaf isin hundumtuu hin dabarte jechuudha. Hundumti keenyayyuu karaa mirgaatii gara biraa marfannee ilaalla jechuudha. Oo sodaatiin lakkoofsa sirrii hin qabanna jechuudha. Now, why do you laugh like that? Why is he still laughing like that? Play the Harlem Shake! Maaliif akkasitti kofaltari? Magaaraa jecha buusaa dorgommiin jalqabeera jechuudha. Ashaangulliitota kana keessaa 5 nama sirriidha jechuudha. Lakkoofsa sirrii kan galchitan yoo ta'e dorgommii kana hin dabartu jechuudha. Gonkumaa hin irraanfatina. Dorgomtoota 5 qofatu darbaa jechuudha. Oo. Gareen hundumtuu gareen hojjetaa jiru jechuudha. Garee isaaniitu ni jira. Nama meeqa argatanii jiru? Lakkoofsa 3.
shan keessaa sadii argatanii jiru lamatu isaan hafeetu. Achitti dudduuba namatti jiru. I got that. Remember this song? Namoonni baay'een garee hojjechaa jiru. Kanaaf namoota adda baasuun baay'ee sanatti nuffaan. Kan dhumaa lakkoofsaaf fayyadamu eeyyana qaxumura qabu. Haa ta'u malee garee isaanii qofaan miti. Garee biraatis deebii dorgojuuf filatee jechuudha. Lakkoofsaaf fayyadamu. Four spots remain. 42. Yes, come on. Yeah, we did it. Let's go. Godheen jira. Baay'ee gaariidha goonee jira. Garee isaaniin turre garuu ati maal nage? Deebii gaafa dubbatan nan dhage. Anis garee isaaniitiin miti. Bakka keessan kan isin jalaa qabe isaaniif. So did Jelly. Oh my God. Review the mannequins. Sochii keessan nu agarsiisa. He's hitting it. Laatti madde jire maaltu dhagaa. That's so tough. Biloogii koo yeroo baay'ee nan laata. Garuu amma ari'amtee jirtu baay'ee. Moota dorgommii kana keessa ari'amtanii jirtu. Dorgommii kana keessaa boqootti baay'ee natti dhaga'ame. Ana garuu waan natti fakkaanne. Let's jump into the next game. Gara dorgommii itti aanutti adeemnu isaa fufnu. Nama 15tu hafe jechuudha. Eeyyeen nama 15 xumuraa jechuudha. Maalidha? Maaltu uumame? Darbatee nama? Dhugaafisaati. Nagaatti. Ari'amtee dorgommii kana keessa. Jalqabas mee ari'amtee turte. Garuu kan hin beekne natti fakkaata. Garuu inni haala sirriidhaan beekaa jira. Inni si argee ture garuu si baaseera. Nama 15 taate maaltu isinitti dhaga'a? Maal jettu amma? Isin keessaa nama 9 waliin. Waaqayyo. Gamana fidaa. Maali amoon? Yaadachuun wanta sammuu nama gaafatu qofa hin ta'in. Ana baay'ee dhiphaadhaan jira jechuudha. Iskiriinii ibsaa. Dorgommii maal akka ta'e hin beektu. Diimaa yookaan ibidda irra gaafa hojjetan dorgommii kana keessaan jedhamte jechuudha. Garuu wanti tokko hin jira. Isin hundumtiyyuu garee sadiin qoodamte jechuudha. Kanaaf tokkoon keessan harki ni dhama jechuudha. Garee kan filatan filannoo keessaniin garuu nama dorgommiisiin fayyadu ta'uu qaba jechuudha. Anaali jechuudha. Nu bakka tokko haa ta'u nu ayyaanaata. Nu sadaan kun bakka tokko. You're team captain, I guess. So you're gonna go middle? I guess I'm team captain. YOLO. All right. Handcuff positions are locked in. Garee hundumaaf We'll get 2 of these circles. bakki irra dhaabbatan lama hin kennamaaf jechuudha. Tokkorra inni jettu tokkorra immoo At any point, bootaa sirreeffatu jechuudha. Akkana jecha bakkee kana ba'uudha jechuudha. Sa'aatii kamiyyuu namni tokko lafa kan ijjatu ta'e hin ari'amtu jechuudha dorgommii keessa. let's address the elephant in the room. Why they all have helmets. You fell earlier. I did fall earlier, but I'm great. You made a Floor's Lava video. How many years ago? Or like 6, 7. First 2 teams to get to this. Kana gochuu namni danda'u gareen lama dorgommii kana hin darbu jechuudha. 2. 3, 2, 1. Jalqabaa gonkumaa lafarra dhaabachuu qabdan namni gareen guutuun ari'ama jechuudha. Garee Filiippii gaarii hojjetaa irra natti fakkaata jechuudha. Lamaan irra hin dhaabatu namni lama qabee deema jechuudha. Haali immoo karaa biraatiin gareen harkatti immoo mucaasaa gahuu barbaadan jechuudha. Baay'ee ariifachuus baay'ee gara duubatti safuu qabdan You jechuudha. end up being the reason someone else instantly wins. We can take our time a little. Oolee jirra. Baay'ee gaariidha. Baay'ee dhiyaattanii jechuudha. Namoonni duuba jirtan ariifadhaa malee ariifachuu qabdu. Gareen harkatti garee waan duubatti hafe fakkaata. Back, you gotta catch up, do something drastic. Linus and Marquez. Right now, go. Marquez and Jack's film team are way behind. Oh, I don't touch it. Baay'ee gaariidha. Garee lamaaf garee jalqabaa arganne jira jechuudha. Garee afaan arfan keessaa garee tokko qofa barbaannaa jechuudha. Liz team and Kobe's team are neck and neck. Deena ariifan hin goone It's beena. neck and neck. Who's gonna join them? Jelly, are you jumping? Oh. Wait, I don't know who it was. After reviewing the footage on this iPad, I have the team that Eentu crossed akka first. dursee ilaaluu hin dandeenye. Laalaa viidiyoo eentu akka dursee darbe ilaalaa jira. Dura aaliin dursee jira. Sanarratti immoo lafa tuqee jira shaalarri. The co-founders Namni yuutuubii uume dorgommii kana keessa ari'ameera jechuudha. changed the floor. Iskiriinicha ibsaa hiikama namoota ari'amtanii jiru. Eliminated. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. So many big names. If we have tech issues, we're now screwed. Before you leave, Deemuun dura thank you for making wanta yuutuubii fakkaatu waan hojjettaniif galatooma. Sababa keessanitti viidiyoo akkanaa kana hojjechaa jirru jechuudha. to change their lives. Galatooma, We connect with galatooma. billions of people. Not every YouTube legend can make it to this video, which is why I reached out to Simon and I let Isin them pick the namni next ja'affanii challenge. jirtu jechuudha. Viidiyoo
ixaanu kan nu murteessu garee saayirmaanii jechuudha. Tolee namoota amma hundumti keessan wanta sanuu nyaata laaluu barbaadna jechuudha. Wanta addunyaa keenyarraa nama gubu. Maal dorgommii ixaanutti xarapheessaa kanarra namni lamaan dhufaachudha. Kallattiidhaan wal laalu jira. Isin keessaa wanta nama gubu kan wanta nama hin gubne filtarii nyaatte. Gaaffii deebii firii deebisuu baate inni dorgommii keessaa ari'amaa isin dabarsa jira. Akkamitti namaatti dhaabatu adda baafannu jechuudha. Kanaaf isin keessaa namni yuutuubii duutee jalqabee eenyu jedhee yaadeen ture. Meedha jechuudha. Maal jechuudha mee bakka kamiin taa'uu barbaadda? Chiipsii nyaachuu barbaaddamu? Bakka faallaadhaan dhaabatu. Chiipsii nan nyaadha jechuudha. Kottu gamana. Amma namoota shanan keessaa nama tokko filta jechuudha. Dorgommii ixaanutti kan dabarsu yookaan nama sanii jechuudha. Haali kottu garama. Haali kottu gaman. Maaliif ana na filte? Ani hin beeku. Garuu callee beeku na filte. Yeah. And while the rest of us turn Amma hundumti keessan gara isin barbaachisa. Meen kam nyaachuu akka qabdu murteessite jechuudha. Tolee. Lamaanuu gamana deebi'e. Alright, everyone turn back around. Go for it. Burtukaan nyaatte jechuudha. Oh gosh. Namoota sirriitti ilaali. Kan isin nyaachaa jirtu kan nama gubu moo kan nama hin gubu? The spicy chip or the not spicy chip? Sirriitti ilaaluu qabda. Filannoo homaatu hin qabdu si hordofuun ala. Fuula si sirriitti hordofisi. Wanti itti mun jira fuulli ishee. Is it telling you anything? Wanti wayii itti dhiibaa jira. Baay'ee dhoksuuf yaalaa jirti jechuudha. Kan ulfaanne gochuuf yaadaa jirti jechuudha. Wanta nama gubu otoo nyaatte akka kana hin turti jedhee yaadu. Wanta nama hin gubne nyaatte jechuudha. Kanaaf deebiin kee xumuraan wanta nama hin gubne nyaattedha. I'm gonna go with just a logical answer because I really can't get much from her. She's gone for the non-spicy one. Your final answer is non-spicy. May, was this the not spicy chip? Dhugaa kee kan nama hin gubne nyaatte? Yeah. Oh, what? He got it right. Deebii firii deebisee jechuudha. Kan ari'ameen jira dorgommii keessa. Haaliin gara dorgommii ixaanutti darbe keessa. Mee immoo dorgommii kana keessa ari'amtee jechuudha. Waan dhufteef galatoom. Namni yuutuubii jalqabee kan ture isheedha jechuudha. Bakka kana ta'uu barbaadda moo bakka gadaa jechuudha. Kana nyaachuun barbaadu. Or do you want to be in the hot seat? Literally. I don't want to eat it. You don't want to eat it? No. Alright, then come around. Kanaaf achiin kottu kana. So that means you. Kanaaf amma namoota sadan kana keessa namni tokkoo fi akka citii kana nyaatu barbaada. Itilta jechuudha. Jeeliin duratti waan nama gubuu nan jaaladha jettee. Baay'ees gaarii miti. Akka duratti dubbateetti garuu kanan yaada jechuudha. Okay, you gotta pick. Jelly. Jeelii kottu. Kan barbaade filattee nyaachuu hin dandeessu. Tolee. Qophii yoo taate jalqabuudha jechuudha. It's the jelly show. Tolee. Guutuusaa bakka tokko nyaatee jira jechuudha. Eat the entire chip. Now she is analyzing every emotion in his face to try to get a read, staring at his eyes. Nama guutummaa guutuutti fuula isaa hubachuuf yaalaa jechuudha. I just made it a little weird, but There's no swing. Koo kan isaa adda. Homaayuu dafaan jiru. Ijji isaatitti imimmaan ibsan. Wanti gochaa jiru tokkoon isin akka murteessitu si godhaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf bakka barbaadu dhaabadha jechuudha. Kanaaf bakka gaariirra dhaabachitte jechuudha. Anis bakka namatti toluun dhaabadha jechuudha. Akka miidhasi goyoomsuuf yaalaara fakkaata. Kan nama gubu nyaatee fuula isaatti irratti homaa kanatti hin agarsiisoo ta'e baay'ee cimaadha namni tokko. lock it in. I'm gonna go not spicy. Kan nama gubuu miti kan nyaate. Deebii ishee dhiifteef kam nyaatte? Kan nama gubu sana nyaate jechuudha dhugaa keedha. Baay'ee nama gubu baay'ee. Aannan dhuguu nan danda'a? Garuu wanta uumaa waan si gube fakkaatu. Jeeliin gara dorgommii kanatti darbeera. Dorgommii kana keessa ari'amtee jirti. Then eliminated. Nan beeka. Oh, I'm so sorry, you guys. Philip DeFranco is holding Kiliippiin viidiyoo gadhiisu kan jalqabe 2007 kan keemu 2000 jechuudha. Kanaaf itti fudhata jechuudha. meaning you get a pick. Are you eating or reacting? I'm gonna have Kiliippiin akkasitti nyaatuun barbaada. friend Phil eat the chips. Oh, really? All right. Maaliif akka inni nyaatu barbaadde? Waan addaa maaliif irratti agarte? Amma akka isaa ta'uun barbaadu. I don't want to go through what he's going through. All right. Everyone turn around, face this way. Hundumti keessan fuula garas maddasiisa. Okay. Tole. Quick. Wow.
The final spot Kun dorgommii xumuraati viidiyoo kana decided keessatti. right now. Isin lamaan keessaa tokko gara dorgommii kana isin dabarsa jechuudha. Waan nama guu fakkaatu. Let it soak in. Isin mi'aaffate. Have you tried Ana luguun barbaada? Isin What do you barbaada. think of Feastables? I kind of want some. I haven't eaten the chip. Okay. There's some Feastables chocolate milk. Oh, okay. Dude, you need to try this. Yeah. There's some right there for you. Wait, are you helping me promote my product, or are you trying to trick him into drinking it? A little bit of both. I've eaten the spicy chip before. Wanta kana kanaan dura nyaadhee nan beeku. Breathing. So xiqqoo baay'ee hafuura baafachuuf baay'ee ulfaata. Breathing. Hafuura isaarraa maal ulfaata? Did that breath. Afaan isaa dhufee ammas imimmaan kee dhufaara jechuudha. Your eyes are glossy, bro. Oh yeah, wait, stare into it. Deebiin koo xumuraa inni kan nyaate Oh man, I can't tell. See if you can cut through the noise. We have a chip that was eaten that was not spicy. Then we had a spicy. Ooh. So my mind's pulling me that you just didn't do spicy. My final answer, Uh-huh. I believe you ate the regular chip. kan nama hin gubne kan nyaate jechuudha. Spicy chip. Lubbuun gosteessa kan nama gubu hin nyaate. You're dying right now? No. I was on Wanta nama gubu baay'ee hin jaalladha. Kana malees natti tolee jechuudha jechuudha. Aannan hin dhugdu baay'ee nan barbaachisa. I love spicy. I need a Tolee dorgomtoonni xumuraa sadan isin jechuudha. Doolaara miliyoona tokkoof kan dorgomtan ta'a jechuudha. kids away at a time. Dorgommii kanarratti $1 million game. wantoota walitti hidhaman isiniif kenna jechuudha. Kanaaf gaariidha wanta jedhan hin hojjettu jechuudha. The biggest Minecraft hagam taphatteerta kanaan dura. Kuma lama tapha hin jira. Anis baay'eedha. What? Homaa taphatee hin beeku. Sa'aatiin tokko isiniif kennama. Kanaaf wanta gaarii dheettan hin ijaarsi jechuudha. Kanaaf namoota viidiyoo kanarratti argaman hundumaa gammachiisna jechuudha. Sana booda gaariidha kan jedhaniif sagalee hin kennu jechuudha. Sagalee guddaa kan argate garuu doolaara miliyoona tokko mo'ata jechuudha. Yaa Waaqayyo. 3, 2, 1 jalqaba. Begin building. Taking 5 at a time. Filiippiin hojii isaa jalqabeera jechuudha. An hojii addaan qaba jechuudha. Mana mukaan hojjetaa akkasii hojjette baay'ee gaariidha. Saaxinii keessanis bantanii ilaaluun barbaada. Inni raafatina saaxinii keessa kan jiran meeshaalee kana jechuudha. Crafting table. This is everything inside their chest. We've got some fences. We've got some flowers. Everyone is super locked in on their building. Amma hundumtuyyuu ijaaruuf All of them have a long. jabaachaa jiru. Iddoon garuu wal jeequu Sorry. Oh no. wal jeequu jalqaban. Is it like this? Akkana jalqabde bakka keetis nan jigsa. Nan qoose taphaa kan. $1 million. Fuuldura keessan doolaara miliyoona tokko jira Pushes jechuudha. me. My son will be very happy. Not just Sa'aatii baay'een fudhata jedhee yaadni ture. Garuu amma sa'aatiin baay'ee deemeera jechuudha. circles around me. Daqiiqaa 30 fayyadamtaniiru. Haaliin baay'ee gaarii waan hojjetu fakkaata. Fiilamiinis gaarraa jira. Deeliin garuu maal hojjechuu akka yaadaa laata. Getting there. Anis hin beekanaaf naaf hin galu. Nadhiisaa Maybe anuu maal akkan hojjedhu hin beeku jechuudha. Jelly's trying to Kun pop here. oduu gaariidha. I don't know what that Sa'aatiin keessan deemaa jira. Me neither. Amma daqiiqaa 5 qofatu sin hafe jechuudha. Deemi waan gaarii hojjettu. More moving, no more anything. 10, 9, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4. At the beginning of Jalqaba viidiyoo kanarratti nama 50 finnee jira jechuudha. Amma dorgomtoota 3 qofatu hafe. today. But now there are only 3, 2, 2, 1 sa'aatiin xumurameera jechuudha. Badhaa xumureen jira. Dorgomtoota ayyaman hundumaa natti dha jechuudha. I don't know. I don't think I got this. Yoo natti fakkaatu kan isaa baay'ee gaariidha. Eeyyis birrii. Yeah. Sagalee jalqabaa kan nuuf kennu viidiyoo kanarratti nama baay'ee beekamaa ta'e Kaapeteelis Paakkiidha jechuudha. Fortumee baga nagaan dhufte. So you are more than qualified to judge Minecraft houses. I've seen a few. Come on over here. We'll start with Jelly. Welcome to my Minecraft build. This right here is treehouse. Okay. Yeah. We do have an entrance. to Laali mana mukaasan hojjete jechuudha. squirrels that want to go. Sirrii. We have Laali jala masalaalii fakkaata isaan gara olii ol baata jechuudha. Amma gara alitti deemna. Xiqqoo alaan gaafa laaltan Side. And if you xiqqoo make our way baay'ee mukoota ijaareen jira jechuudha. Laali balbala cufuu hin dandeenye barbaada. keeping the mobs out whilst we stay inside and let the night cycle pass. And then when the mobs are gone, we open it back up. And then Philip DeFranco, Yes, sir. the one with the least Minecraft experience. Have here. you played Minecraft? So actually, that's why this is this build, right? So I have maybe 40 logged hours. My son loves to give me crap. He yelled at me when I used the wrong wood, and so even this is like just for him. This is pretty much our first build. Kan itti aanu gara Filiippiitti deemna jechuudha. Waan hin gochuu danda'e kana jechuudha. Kana hojjedhu. What do you like the most? Murtoo baay'ee ulfaataadha.
kamidha irra caalaa irratti danda'an natti fakkaata kanaalii baay'ee gaariidha. Qabxii jalqabaa aaliidhaaf jechuudha. Youtuberoonni hundumtuu dabareedhaan dhufaa aaliidhaaf hin kennu aalii kanaalii baay'ee gaariidha. Fiilip aalii fiil dorgomtoonni hundumtuu mana aalii waan jaallatan fakkaata. That's Minecraft architecture. That's where my vote is. You're going for Ali? Yeah. Others liked Phil's connection with his son. I gotta go with the feels, dude. That means a lot to me. I'm gonna go Phil as well. I'm feeling that. Anis gara fiilitiin deema. Sababni isaatis wanni inni dubbate baay'ee natti tolee jira jechuudha. Hundumaa ilaaleen jira garuu kan jedhisin jaalladhe. Sagalee jalqabaa argatte. Haga ammaatti sagalee 31 kennamee jira jechuudha. Deeliin tokko qofa argate. Kanaaf kadhittee odoo baate naaf itti fayya. Aga xumuraatti deema. Wanti addaa uumamuu danda'a. Wanti addaa hojjechuuf yaaleen jira. Dhiisi sagalee kennanii jiru. Fiilii fi aadiin garuu sagalee walitti dhiyaataa qabu jechuudha. Kanallee baay'ee gaariidha. Fiiliin kenna jechuudha. Aalii kan kennu. Fiilii filadhan jira jechuudha. Dorgomtoonni hundumtiyyuu sagalee kan kennanii booda. I do not condone this. Okay, we have the results. Amma qabxii isiniif qabee dhufan jira jechuudha. Doolaara miliyoona tokko kan moo'ate. Deelee miti. Sagalee waan qabdu sagalee tokko qofa qabdu. Galatoon baay'ee siibsa galatoon. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Isin lamaan keessaa namni tokko doolaara miliyoona tokko mootanii jirtu jechuudha. Carraa gaarii. The winner of $1 million for their subscribers. Doolaara miliyoona tokko kan moo'ate. Filiipidha jechuudha. Yaa waaqayyo. Namoota baay'ee galatoomaa isin hundumaa isin galateeffadha. Baay'ee nama ajaa'iba haga ammaatti namanni jalqabarratti dorgommii jalqabarratti mee beekan oole viidiyoon keenya irraa kana fakkaata viidiyoo biraatti haga wal agarruutti chaanaalii subscribe like gochuu irraa fatina omeegaa dokumentarii nagar.